Ashama harka fuuni hordoftoota keenya kun Kuyyuu Miidiyaadha. Oduuwwan simbirtuu fi wayitaawaa ta'an argachuuf toora YouTube keenya subscribe akka gootan isin affeerra. Odeeffannoon keenya har'aas haasawa bilbilaa qondaaltota ABO lamaanii ta'a. Qondaaltonni ABO lamaan haala yeroo ammaan tana waraanni isaanii darara uummata irraan ga'aa jiru irratti yeroo bu'anii boochisanii walitti himataa jiran bilbilli isaanii butamuun haasawaan isaanii akka gurra uummataa ga'u ta'ee jira. Mata dureen haasawaa qondaaltota kanaas ani dadhabeera, moo'amneerra, waraanni keenya uummata dararaa jira, haadha isaa gudeedaa jira, saamaa jiraa fi kan kana fakkaatu ture. Nuti immoo gurra uummata Oromoo bal'aa bakka buunee yeroo dubbannu bobba'aa ooltus heeruma hin ooltu ittiin jechuu feena. Sababiin isaas qondaalli ABO Jaalmarroon boo'ichi isaa kun uummata Oromoo biratti fudhatama akka hin qabne beekamaadha. Jaalmarroon diina nama nyaatu kan wayyaanitti michoomee uummata Oromoo lafarraa duguuge, kan qeerroo Oromoo gowwoomsuun bosonatti waamee wayyaaniin ficcisiise, kan waraanni isaa ilma ajjeesee haadha reeffarra teechise, kan waraanni isaa qonnaan bulaa keenya qotiyyoo urgursiisee qarshii irraa saamu, akka inni hojjetatee hin nyaanne lafa qonnaa irratti gaaffii tokko malee ajjeesu, kan hayyoota Oromoo gahumsaa fi beekumsa isaaniin sadarkaa olaanaatti uummata isaanii tajaajilan maqaa abbaa torbee ofiin jedhuun ajjeesisu bineensa daggalaa ta'uusaa uummanni bal'aan kun ragaadha. Gama dinagdeen uummata Oromoo namaa gadi kan godhaa jiru yoo jiraate waraana ABO Shanee yookiin waraana nama nyaataa Jaalmarrooti. Jaalmarroon yeroo ammaa kana shiftoota isaa bobbaasuun sabbata haadha hiyyeessaa kutee saamaa hojjetaa mootummaa biiroo taa'ee akka uummata isaa hin tajaajille halkan bakka inni ciisutti seenee lubbuu dhala namaa galaafachaa kan jiru waraanuma shiftaa Jaalmarroon kun bobbaasu ta'uu kan wal nama gaafachiisu miti. Amma garuu dargaggoonni propagaandaa namicha kanaan gowwoomfamuun bosona lixan qabsoon Jaalmarroon gaggeessaa ture qabsoo sobaa fi diina uummata Oromoo akka ta'e hubatanii karaa nagaan uummatatti harka kennachaa akka jiran odeeffannoon teenya har'aa ni addeessiti. ABO'n kaayyoo isaa isa ganama manaa ba'eef dagachuun diina uummata Oromoo akka ta'e hubatee uummanni keenya garee nama nyaataa kana cimsee balaaleffachuu qabaan dhaamsa Kuyyuu Miidiyaati. Hordoftoota keenya kabajamoo waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jechaa toora YouTube keenyas subscribe gochuu hin dagatinaa.